ini amma dhiiga baalaa qoyyaan akka tuqanumaan ofi akkamitti onnee kana qabattee moo akkana wajjattaadha moo ma'aatti qaffaasisa kan fadhu sodaata unkaan harkaan qabu miti amma dhaggeeffadhu namummaa aasaa fixxeetta gaaffii gaafatte fixxe nama bira Ayee shaanati guddaan sammuu ila amma humna sitti kun si nyaachuu sitti hoo dharabtuu birraa uruu keessa kaaye Bayyaataarti siin ikko. ya maskiina wallah warri buusan nagaa keessanii koppiliinkii godha sumayya arsiitiiti kaayisoomaa jettan koppiliinkii godha amma sin argadha sin jalaa mana kana kaayisa sin baasaan mallattoo imoojiin erginaa jamaamaa jechuudha. Mallattoo imoojiin erginaa. maal kun musiibaa deemati way mootu uddu jira attuma cufa koomentii koy Nama imojii ergaaru kana Komentii cufaa koy jim jedhate ko imojii taraatti ergaa jiru. ما بيكاتي وركو ورا مصيبة دس والله مصيبة دس سنين دربوا بدأ فولونا قد أنا من بلام مسلماني فولونا قد يلا Mabruuk. قافيت تفوفاكا قافيت تفوفانا مش كمان كا مالتا تاني سرعة تيجي تروي قدام بوسان Mallattoo imoojiin erginaa. ka gaafanneen deemne maali قافت مايني نموما تفوفي قافيت kun biyya kam jira دبي شارجا كيسا جرت لكوفي مو kan naqaanillee waan akkanaatti salphaa hojjetamu Aku dandeessu sumana kontoraataa jechuudha kun dandeessu ati nam tokko dhaqee si dubbisuu hin danda'u wanta kanatti nama tokko iyyuu walumaa galatti namni si dubbisuu hin danda'u. okay Taaptaabiin kuma kudhan hin guunne ammallee maa Dhattee gargaaruuf moo biroo? maaltu si dhibe nam tokko dhaqee hin gargaaru wallahi nam tokko garaa kana nan dhaqaa chinna baasaa illee warri boosan Dhattee gargaaruu maali? hin danda'amu dhiirris dubartiinis hin dhattu musliimaaniin bira mana kontoraataa takka nama bira dhaqama sin dhukkubamu. Okay amma taaptaabiin Dhattee gargaari. Guys tap godha. Follow walumaa deddeebisa anchi. 300 ሰው ana fooloo godhana biiftee ana jibbu ቆይ isa guddaa of ciniinsisee sitti fidu yeroo namni cinii dhamu sitti des jedha jechuudha maashaallah. akkatti bafataa tasaa Baateetti amma itti baaseera. Gilaafii guddaa kaaddu. Ngaatina beebisitti aguutat darka kee tokko asumaan hojii fooloo gootanu Maaliin namicha daree achi. okay amma gaa warri gastii ragaaffii keessan dafaatti bixa Dhalaata Guys, keessa gaafa dhagaa. gilaafii guddaa kaaddati. yalla let's go najib sim jedhi maa hii qabal Moditara kan kunaan deebisuu musliima. la dhaggeeffadhu deebistiti miyuutii qabadhu najib waan itti majara kante Dandeebisa. amma namni gaaffii qabu namummaa fixeetta gaaffii kee fixxanii gaaffiin qabdanuu Namummaa. wayye dhagaa jira bari Namummaa gaafadhu abeebi. namummaadha namummaatu gaaffii gaafatan kan argattee achi seentee akkamitti immoo bartee wanta siifini maga dhaggeeffadhu dallaala biyyaa fidee asumaan dallaalli biyyaa fidee hojii manatti gastu jedheen fondoqa jedheen mana istirahaa keessa ciisuudha jedheen hojiiwwan tokko hin jiru jedhe ijoollee daa'imman xixiqqootu lama jirti haadha manaati waan jiru hojiin jedhee fidee kana keessa buusisii dhumeera dubbiin inni fidu hojii kana namatti himattu dhabdee dallaalli Dubaay hundi hattuudha kanaaf asitti kaftee mucaan allaqe. carraa bahuun qabdu reechi keessa ammoo waan kun Odoo tokko karaan baanu hin jiru karaan hin baanu hin jiru baatus irra Dubaay keessa hattuudha hundi jara eessatti deemu iddoo lattuu hin qabu. Kanaafuu nuti du'aarti firan qabu kalaas mee dubbii. jechuun meebii wantoonni kun dhibbaarra geessuu danda'an beekamu. Dhibbaarran geessisuu summii hin qabu hin ciniina malee summii hin qabu. Summiin qabu. Hin qabu summii. Summiin keessatti ajjeefama waan ta'eef summii hin qabu. Asumaanii Wal baranii jechuun bakka wal baran ishee baree musliimaanii wal beektu sobu. Lakkii akka jaallattee kennaa kun itti dhannaan maal wantu inni beree Chaayinaan kanuma nyaatti garuu faayidaa guddaa akka qabu beekamaadha. Nuwarii nu beenna isa. Irraati. Okay galatoom gaaffii keessa darbee Eeyyee. galatoom inni siraadhaati illee okay nama biraa Dr. Siraaj Saanjar Mumaanni dubbadha. Hello, Sandari.
yaa dubbadhu main point dubbatta yeroo dubbatte kee tole akka rakkoon qabu. yaa Fakkeenyaan haga har'aasitti amma hojii kana keessa hojjetaa turte jechuudha obboleettiin kenna. Miidhaa isii irra geessee of irreeffatuu fi waa tokko ciniinnaa qabee kan dhaggeeffadhu ciniinnaa qabee kan itti godha malee miidhaan irra gahe hin jiru sababii hojii dadhabuutiin hin dhukkubsatti yeroo hunda maatii jala dhukkubaa maatii tajaajiltii jechuudha walumaa galatti. akkas immoo deebiiti amma laal taate waan akkana dura namni biyyatti sodaata. Taataatiin amma gaa kooppiliinkii akka gootanuu warri namni dhibbi sadii jirtanuu kooppiliinkii 5,000 ga'a 5,000 yallaanis amma jalqaatti gaafatamu. Bar namni ajjaa jira akkuma jedhamoo nama 200 sagantaa akkas martoo soorama asirra fooloo godhe bara wal jalaan bu'a namni akkasuma salphaatti illee hojjetanii wal jalaa bu'uu hin danda'a. Amma gara gaafii kiyyaatti yoo deebi'u yeroo kana amma waan kana akkuma tiseentu haala tiseente san maraayyuu riskiidha martuu saawwitaadha akkasuma son beekidha tiseente obsaan hojjechuun isiillee immoo isiin nafa jedha hojiidha jechuudha tiseente beeka. Si dhagaa jirra jedhe dubbadhu. Erga tiseente akkamiin samu komasite fudhatte jechuu barbaadde kana dhibeen rifatte yoon yeroo baay'ee argaa ture waan kana. Namni tokko waan hojjetu jaallachuu qaba bara. Maaliif yoo dalage yoon jaallate rakkoodha kun jaallatteeti hojjetti. Inni immoo akkasuma. Ganni yeroo jaalladheeti. I love my job. Okay. Namni tokko yoo hojii isaan jaallanne hojii isaa jaallatu baannaan inumaayyuu naman ta'u kan namni akkamittiin eessa rakkoodha ganni anuu faamilii koon kabajaa kamii waasiin jedhee ni yaguutan wallahi Suleemaan kalimaa tokko dubbattee naan hadha si gasibusu mana kogeessa wallahi tuun faamilii koon kabajnee beeka. Namoota kanaaf miutii godina kachiin deebteen barreessa. Asin jira habibti doktor ni nyakko doktor Isma Bangali Pakistani mana